Digdamii sadii. 23 dhalattuu eessaati? Baale. Baale. Viidiyoo as ba'e hin sodaatin ishii. Wallee reefu siif wallifamuun seeraa miti waan ta'eef ta'ullee garuu yoo mooti siif wallisamaa akka fedhes siif jaamna dhageesse. Ayyee. Waan biraatti akka hin dagamne. Ammaaf eessa jiraatta? Dubaay. Dubaay. As ba'e tana dura heerumte? Hin heerumne. Kopheen ta'e quxiree meeqa? 38. 38. Kiiloon ta'e hoo? Kiiloon kiyya meeqa? 65. 65. Okay. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kun sagantaa Uuda Jaalalaati. Akkuma laalaa jirtan Feenaan Hasan umriin ishii waggaa 23 kan itti dhalatte Baalee kan jiraattu immoo Dubaayii tana dura hin heerumne kopheen ishii quxurii 65 kiiloogiraamni ishii kopheen ishii quxurii 38 asirraan itti aansee gaafii ta'an sooree fi isaa sooree naa gaafattu. Arasii keessa gaafata. Feenii akkam Ooyye. jirta? Nagaa. Daqiiqaa tokkoon Maammadoo akkamiin filattaati? Maammadoo garaa guddaan taane hamataan malaaxaan taane kadheeraan ta'in ka gabaabaan ta'in likkanyaa. Okay. Bifaanii or qaamaan ala gammachuun kee maali? Abbaa manaa kee yoo argitu maaltu sammuu keessa dhufa? Sammuu keessa dhufa like tokkoffaan maali? Or maal akkasiif ta'uu barbaadda? Yeroon abbaa manaa kiyya argumu. Maal akkasii godhu feeta abbaan manaa kee? Or bashannanuuf wanta tokko na himi. Maal gootaa like abbaa manaa kee wajjin bashannanuuf maal gootaati? Maal akkasiif godhu barbaadda? Or eessa akkasii fidu barbaadda? Maal akkasii ta'uu barbaadda? Maammadoon kee. Abbaan manaa kiyya ani akka na caqacaquun barbaadu yeroo hunda bakka firii ta'ee isaa wajji jiraachuufidha. Waan inni naaf jedhe guutee waan an jedheen illee naaf guutee akkasitti. Course. Yaa ciqiciqii qabuun barbaachisu dhaalalleen ta'u. Cinqiin barbaadu. Yaa ciqiciqii hin barbaachisu. Ciqiciqii godhu irratti sirratti yoo atis ciqiciqii goote inni sirratti laallata. Akkas godhu ta'e atis deemtee kan biraa laallata. Waan bareedaadha. Bareeda. Maammadoo Oromoon ala Maammadoon biraa akkasii janajjanu heeyyamtee beektaa? Nayyamunillee. Gajaab. Fixadheeraa ibsaa. Okay. Gaafiin itti aantu mooyyeen ta'e itti tumamtee ni beekti? Mooyyeen qabu. Mooyyeen maaliif hin qabne yaa? Mooyyeen qabattis qaruma takkaan. Sooratti ni kasii goote yaa. Sooratti sii galee? Meesime? Okay. Maammadoo mooyyee jechuun maal jechuu sooree? Mooyyee fi toomaa ni beektaa? Mooyyee ni beekaa yaa. Toomaa jechuun maammadoodha. Mooyyeen ishiidha waan ta'eef. Okay. Naaf galee jira. Okay. Wallaalee maal gaafii akkanaa? Gaafii tanaa fi gaafii lama qofaas si gaafatan. Tana mooyyeen ta'e itti tumamtee ni beekti? Ittiin tumamne. Hin tumamne billaalee akkasuma bar deebisan. Mooyyeen hin tumamne qaxxi jechuudha. Okay. Ati obali. Kaartoona moxaasaa. Kaartoona moxaasaa. Rabbi. Xaasaadha. Xaasaa.
Asa kabajamtoota fi hordoftoota keenya Feenaan Hasan umriin ishii waggaa 23 kan tidhalatte Baalee kan jiraattu Dubaayii akkasuma kopheen ishii quxuru 38 kiiloogiraamni ishii kiiloo 65 mooyyeen ishii takkaa bunaa miti shaayinuun ittiin dhaabamne haa ta'u garuu xaasaadhaan kaartoonaa miti yaada joodeessitee jirti gaafii haadha sin karraa kaateef immoo akka jaalattutti kan ciqinciqiin hin barbaachifne mooluu hin qabne malaaxaan ta'ini boorcii hin qabne dheeraas jiddu gala sinteeni yaada joodeessitee jirti warri kana ulaagaa ni guunnaattan quxurii 65 kataba oggoo dhufta mamadochi qabri cabsee ba'een fakkaatina nama jannata cabsee ba'ee fakkaadhaa ti nuti as ba'a akkuma dhuftaniin viidiyoo banaan yaada kiyya wajjin. Feenaan qophaa'e hofli jechuu ni dandeessa ishee hofli mee naan jeen naa hofli mee jechuu ni dandeessa oggoo nan bal'istu sana. Laaltee Feenaan. Laale. Laale. Kofiyaa bira fuudha biro. Biro kofiyaa bira fuudha. Biro. Rifeensa qaba. Laaltee? Laaltee kanaaf. Laale deebis. Kolfime. Kolfeen jira. Okay, kan laale. Okay, eenyu siitee amma jiran keessa? Lama hambisi sadi bu'u. Oromiyaa kana qofa hambisi kaan hunda buusi. Ma hundaa buusetti isin tokkuma filattee nu galaagaltee nu galaagaltee. Amma maqaa biroo kiyya maqaa kee himi maqaa kee natti. Ishee Maqaan kiyya Khalid jedhama. hibbisi ibsa. Okay. Marsingaa dhageesse. Raajuu hin deemin. Mul'adhutti hin jira bar. Khalid eenyu jettee obboleessa kee? Khalid Muhammad. Khalid Muhammad. Eessa dhalatte? Arsii. Arsii. Ammaaf eessa jiraatte? Sodar. Muhammad Arsii bakka bu'uudhaan immoo Feenaan Hasan ishiin Baalee bu'uudhaan Baalee bakka bu'uudhaan akkamitti akka ibsatan akka itti haasawan akka itti jaarsaaf jaalala kan itti siifan Baalee bakka buuteen haasotti akkasuma immoo Khalid Muhammad immoo Arsii bakka bu'ee akka jaartiin warri Arsii akka itti jaartii cabsatu akka itti janaajanu jaarsii ofii akka itti gorfatu keessa laallaa akkasuma immoo eenyu Baalee immoo Arsii ture jaalala beekaa yaada jawusi jarri kun lameen bakka bu'anii nu dhufanii jiranii isaan irratti wayitiin xallaa haa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkami nagaa jirta yaa Feenaan tiyya yaa Habiibti. Nagaa galata rabbii akkamitti? Nagaa koota alhamdulillah akkami nagaa qabda jirta. Nagaa. Yaa umrii tiyya baay'ee si yaadee ture bar. Si yaadee ture. Bar yeroon sin argu onneen tiyya akkaan taatu maalan jedhee sitti mare. Seera manaa jabsanii Maa kofaltire abboo? dantaatee kofaltire. Feeniyyee? Ati maa kofalta? Feenuu? Miyyoo Feenaan Ani siin kofallaan hin kofal. dhalaan akkamatti hoggooti? Feenuyyee? Yenee kooloo? Usseetu wajjin kofaltu? Miyyoo kabajamtootaaf Haala? Wayye. Maa hin dubbattu ture? mucaa maal akka Dubbachaa harree jira hawwa bar bareedaa kee akkam. akka harree xirree godhattas. Bareedduu tiyya wallahi baay'ee tokkon si yaadee jira. Maa sassaalfattaa? Hin badde kanaa dawwaluu dhiiste. Arasi kasiif hin dawwalle addunyaa kanarraa eenyumaaf hin dawwalaayyuu. Sima qofaan qabaami yaa'u. Na dagattee bar akkasi jaaladhuun beektu. Sin dagadhu yoomu onnee keessa na jirta ati mukayyafa onnee tiyyaati achi. Asi dhawee Yenee jiraachuu qaruuti. danda'u ni beektaami.
Nin beeka akka ajaa'ibatti ani si dhabee jiraachuu tasan danda'u. Yaa Habiibti. Ngawsa. Usita bakka qoftee jirta. Janjanaa keessan sin agarre isin lameenuu an gama kiyyaan. Sooree maal irratti yaada kannattame sooree? Jara kanarratti. Isi sodaate malee yaa waan maali? Haa ta'u jira. Tiyyaan teenya hedduu sodaattee jirti. I mean, inni itti cabsaa jira, I think. Yaa